Ingiliffaan kadhannaa gooftaa jechuu ni dandeessuu? Baga hunduma keessanuu soomaan isin gahee. Egaa sooma jechuun Ingiliffaan maal jechuudha? Soom jechuun fast. Fakkeenyaaf anan sooma jechuudhaaf I fast. Ani soomaan jira jechuun barbaade I am fasting. Isin immoo anaan ni soomtaa jechuu barbaaddan do you fast? Soomaa jirtaa jechuudhaaf immoo are you fasting jettu jechuudha. Kara nyaataatiin immoo yoo dhufne nyaata soomaa jechuudhaaf maal jenna? Kun nyaata soomaati jechuudhaaf it is fasting food jenna jechuudha. Egaa kara jalqabaatti yoo dhufnu kadhannaa gooftaa Ingiliffaan jechuu ni dandeessuu? Meeqni nuti haafu kadhannaa gooftaa jechuudhaaf maal jedha? Jechuun say jenna. Kadhannaa gooftaa jechuun Lord's prayer. So kadhannaa gooftaa jechuudhaaf say Lord's prayer jenna jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin kadhannaa gooftaa jechuu ni dandeessaa jechuudha. Can you say the Lord's prayer in English? Can you say the Lord's prayer in English? Jenna jechuudha. Ingiliffa kallattiidhaan onlaayiniidhaan barachuu yoo barbaadan lakkoofsa kan darbisa. Namni tokko tis odoo godhatee maal jettuun? Bless you jettuun. Bless you jechuun si haa eebbisu jechuudha. Garuu immoo namni tokko dhukkubsate bless you jettuun hin jedha. Bless you kan jedhamu namni tokko waan tokko erga isiniin godheen booddee yogguu galateeffattanidha. Thank you so much for what you did. Bless you jettuun jechuudha. Garuu immoo nama dhukkubsate tokko maal jettuun? Get well soon. Akkasumas immoo may God give you speedy recovery. Lamaan keessaa tokko jechuudha. Inni tokkoffaan get well soon, akkasumas immoo may God give you speedy recovery. Haala saniin jettuuni jechuudha. Onlaayiniidhaan barachuu yoo barbaadan lakkoofsa gargadii kanaan dubbisuu dandeessu. Egaa namni tokko sirrii rukutuudhaaf odoo isinitti game maal jettuun? Ati dhiira kaa jettuuni. Ati dhiira jechuudhaaf jechuun Ingiliffaan maal jechuudha? Ingiliffaan ati dhiira jechuun I dare. Akkasumas immoo yeroo tokko maal akkam yoona se'attu akkas goote. Akkam yoona se'attu akkana goote jenna. Akkam yoona se'attu jechuun Ingiliffaan maal jechuudha? How dare you? How dare you jenna. Kanaaf akkam yoona se'attu akkas goota. How dare you do that? Akkam yoona se'attu akkas narratti goota. How dare you do that to me? Okay? Akkasumas immoo akkam yoona se'attu akkas naan jedhe. Osoo hin barbaade how dare you say that to me? Jenneetu. Akkasumas immoo yeroo tokko maal jenna? Akkana jettee akkana godhin. Akkana jettee maqaa koonna hin jedhe. Akkana jettee jechuun Ingiliffaan maal? Akkana jettee jechuun don't you dare. Don't kan pronounce oku don't jechuu dandeenya. Don't you dare. Don't you dare. Akkana jettee maqaa koonna hin. Don't you dare call my name. Akkana jettee natti hin dubbatin. Don't you dare call to me. Jenna jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti har'a kan ilaalle maa inni? Ati dhiira jechuun I dare you jenna. Akkana jettee akkana jechuudha. Maal jenna? Don't you dare. Mee isin immoo maal jettu? Anaan koomenti irratti lafa naaf godhaa. Don't you dare jedha lafa naaf godhaa. Akkana jettee akkana godhinaan jedha. Egaa bakka jirtan onlaayiniidhaan afaan sadanuu afaan Amaariffaa Oromoo Ingiliffa barachuuf barbaadan jalqaba irraa jechuudha. Laakkoofsa kanaan ni dubbisaa.